Nagaan Waaqayyoo kan abbaaf kan ilmaa kan afur qulqulluu sadan Waaqayyoo tokko hunduma keessan wajjin haa ta'u namoonni ayyaanni Waaqoo isinii baay'atee gara waldaa kiristaanaa dhuftan nagaan Waaqoo isiniif haa ta'u warri mana jiraatanii dhaggeeffachaa jirtanis nagaan Waaqoo isiniif haa ta'u galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u yeroon kun yeroo dubbii Waaqayyooti dhageenyudha as taa'een yaada waa'ee tajaajila bara ammaa kana tajaajilli bara ammaa kun egaa garaagarummaa uumaa jira maaliif akkuma durii akka barbaadan waldaa dhaquutu dadhabame murteeffannaa barbaada gatii baasuu barbaada taa'ee yaadetanii kun akkamittiin taa'ee yaa gooftaa maal amma jedhee gaafa yaadu waa ta'u na rakkise Waaqayyo. The three mighty warriors of David kan jedhaman jiru loltoota sadii beekamoo loltoota Daawit irra beekamoo irra jiru warri kuni kan sinni bu'u macaafa Saamu'eel lammaffaa boqonnaa 23 lakkoofsa 16 jira lallaba koomni by the way. Ina achirraati Daawitin dheebotee dubbiin Waaqayyo lafa onaa keessatti lafa waa hin jirre keessatti dheebotee lafa bishaan immoo kan qabatee Filisxeemi bishaan dhuguun hin danda'amne bishaan immoo barbaachise mootiidhaaf kanaaf namoonni sadii kun lubbuu isaanii gurguraniitidha lafa namni lixuu hin dandeenye tarii diinaa lixaniiti bishaan fidee dhufan gaafa isaan fidee dhufanii Daawit yaa fiddanii ennaan ganda diinaa keessaa finneedhan kuni dhiiga keetti saneedheen kunuma dhiiga keessa waan ta'eef ani hin dhuguu dhangalaase Daawit waldaan kiristaanaa kun yeroo dabarte keettoo buloo tokko ani ofii kootiif darbeen dhufa insoo buloo qoteettima gaafa na waaman waan dhufa darbeen dhufa namoonni baay'eenis dabtanii dhuftu tajaajiluudhaaf garuu taa'ee yeroo yaadu worship tiimiin yookiin worship tiim adda jiranii fi luba waldaa kiristaanaa fi bootikeenya buzeen miidiyaan akka kanatti baqassanii seenanii lafa namni namni dudduba teenyee soofaarra teenyee dhaggeeffannam isaan garuu lafa namni nu du'a jiran lixaniiti nu obaasaa turan ulfinni gooftaaf haa ta'u Yesuus Kiristoos bara kanas maayitii warriirsii qaba warra baqassanii lixan warra haalli hin qabne warra gidiraan hin qabne warra yaaddoon hin qabne seexanni qabatameera kun jedhaan sixuu hin dandeessan adhufuu hin dandeessan jedha warri ayyaanni Waaqayyoo baay'ateef garuu baqassanii seenanii haalleluuyaa baqassanii seenaniiti saba Waaqayyoo obaasaa jiru saba Waaqayyoo warri dhugaa jirtan akka isaan gatii baasanii dhufaniitiin obaasaa jiran akka ayyaanni Waaqoo isaanii baay'ate beekaati Waaqayyoon kadhadhaafi isinis immoo muradhaa mana Waaqoo dhufuudhaaf dhuguman jedha Kiristoos Iyesuus naajin jiru janna inni du'arratti aboo qabaa du'a mo'ee ka'eera afura sodaan afura siniif kenname afura sodaa min jedhu bin Waaqayyo afura sodaa miti afura ija jabinaa afura ogummaa Waaqayyoon guutuuti waan ta'eef sodaan nuni gaafa nakkee dhufne gatiin jechaan jiru ani mootummaan jedhus bakka hojii kootii hin kaatan taanaan dhibba nama dabu dhibba tokko kaadhaa waan gootan godhaa garuu akka nama Waaqayyoon sodaadhaanii dadhabama ta'uu nurra hin jiraatu Waaqayyoon amanannee jiraanna guyyaa tokko na jiraannee dabarrees Waaqoof jiraanna amma fakkeenyaaf namoonni dhukkuba kanaan rukutaman jiru ijjaalattu naa ta'e utuu dhukkubni kun lafa hin qabatin utuu tajaajilaa jiru sanaa waa'ee Phaawulos dubbadheen ture maal jedhe Phaawulos eega ce'ee boodayyuu bofi ciniinnaan bofa ofirraa urgufe ayyaana ittiin urgufan nuu kennaan jedhe Waaqayyo baay'ee ayyaana kenneefi kaa'aa jiru galanni gooftaaf haa ta'u baay'een gammadeen namoonni baay'een dhukkubuu dhisuun dhukkubanii fayyuu isaaniif Waaqayyoon guddaan galateeffadhe humna ittiin urgufan Waaqayyo namaa kenneeraaf ijoollee keenyaaf maqaan Waaqayyoo ulfaatu kanaaf iyyuu abdiin jira amantiidhaan ijoolleen Kiristoos buqushee ol qabattee biyyi lafaa rakkinaan guutuudha itti fufa rakkinni biyya lafaa waan dhabatte yaadina kan Waaqayyootti gara bara guyyaa booddeetti rakkinni itti fufaa adeema garuu rakkinni itti fufu kuni waaqeffannaa dhaabuu hin danda'u bantiin Waaqa banamaadha haleluuyaa galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u kanaan jajjabeessuu barbaada Waaqayyoon guddaan galateeffadha taa'ee yaadan ture nama torbeen turre ani gaafiin dhufa namoonni yeroo hundumaa asirra dhaabbatanii meeshaadhaan waan garaa garaa dhaabbatanii nuyi mana teenyee dhaggeeffannaa warri saawun siistemiin miidiyaan kun dudda duuba ta'aniiti waan hundumaa qindeessu isaan go'antee eebbi kun nu biraan ga'u namoonni Waaqoo mana Waaqoo keeyyatan hundumaa addana jiru du'a arsaa jiran kanaatiif kana yaannee Waaqayyoon galateeffachuun gaariidha bara hundumaa keessa Waaqoo nama qaba waanta ta'eef ulfinni galanni gooftaaf haa ta'u inni kuni akkamatti nas ta'e waan yaadee dhufe waanta ta'eef nama tokko kaasuu danda'a waanta ta'eef hin beekamu kanaaf hin dubbadhe ulfinni gooftaaf haa ta'u ofirra qulqulluu manatti dubbannaa hin dubbadhe itti qophaa'ee san dhufe miti kanaaf Waaqayyoon guddaa galateeffanna har'a guyyaa Waaqayyooti Waaqayyoon wajjin jira akka inni wajjin jiru takkama shakkiin qabaatina sababiin isaa maaliif beektu saabini tu qabbanaa ifatu hin ta'in saabini baay'ee dhiitu hin ta'in kakuusaaf jedheeti gaafa inni du'aa ka'e
Maaliif du'aa jiraata du'aa kee barbaaddu inni akkuma dubbate galiilaa dhaqeeraadhaan akkuma dubbate lama yookiin sadii bakka taate nan argaman ni jedhe amanaa yeroo hundumaa inni hin geeddaru malasaa maqaa isaas hojii isaas hin geeddaru kanaaf lama yookiin sadii taate naaf argamtetti achitti isin gidduutti nan argaman ni jedhe nu gudduu jira kanaaf akka inni jiru beenna maqaan Waaqayyo ulfaatu dubbii Waaqayyo wajjin ilaalla amma yaadni Waaqayyo nu baay'atee har'a dubbii Waaqayyo kana wajjin ilaallu mata duree Waaqayyo garuu jiru irratti Waaqayyo garuu jechi kun jecha lamaan sanii afaan Ingiliffaanii qubee sadii qaba but God jedhaan kuni sadii qaba garuu sadan kun lamaan walitti dabalamanii jaaroo ta'anii seenaa barootaa seenaa wanta namni baraan namarraa hin kaafne dhibba lafa buusu galanni Gooftaaf haa ta'u Waaqayyo garuu jennaan du'aa akka Waaqayyo garuu ennaan dadhabaa jabaata Waaqayyo garuu ennaan isa saamame gala Waaqayyo garuu ennaan galanatu dudubatti deebi'a Waaqayyo garuu ennaan Yerikootu diigama maaliif Yerikoo barootaa na dhowwate Waaqayyo dubbannaan Waaqayyo jennaan kanaaf fuulli Waaqayyo gara namaatti gorraan Waaqayyo harka isaa namaa hixannaan Waaqayyo namaa tarkaanfannaan Waaqayyo nama yaadannaan mootonni nama yaadatanii nama dhibu waa isaa nama godhan baay'ee murtaa'aadha garuu mootiin Waaqaan lafaa isin yaadateennaan seenaan keessan geeddarama salphaa miti geeddarama si yaaddan gararraatu kanaaf Waaqayyoon galateeffannaa megabaabsine kadhanneetu dubbadhunnu taatee keenya garamuudhaaf galanni ni fulfinni siif haa ta'u dubbachuu jalqabdee taa dubbachuutu amala keeti kottaa jedhe Gooftaan afaan bulee baafadhaa jedhe haleluuyaa kottaa afaan bulee baafadhaa jetta ijoollee keetiin eessatti lafa isaan bututanii wanta qurxummii harkaan guuturra bulanii qabu dadhabanititi kottaa afaan bulee baafadhaa eega darbadhaa jettee booda karaa mirgaa darbadhaa jennaan qurxummii 153 waamamanii dhufanii qabamanii kiyyoon hin cabne bidiruun isaanitti hin cabne sababiin isaa dubbii Waaqootti waamaman waan ta'eef eebbi Waaqoo narca'u waan ta'eef qabamanii dhagaanii dhufanii qabamanii maqaa Yesuus Kiristoosiin kottaa afaan bulee baafadhaa jettee afaan bulee nu baafachisi Gooftaa Hallelujah. Paka satu baga shadu baga no. Hey, jerata ada Yesus. Hallelujah. Kota afam bule bafada labof tanitu. Irrabul tanit abdanitu kota afam bule bafada. Ergani sini kaba dubin sini kaba. Wan sini ken naget tegerbota ketin. Imbarre sangofta tau sayum barre. Sesa dafa of mulisit. Haradebi of mulisi gofta. Sesa dafa lagadu waterati of mulifte. Maka Yesus Kristosin gola du waterati. Jirenya du waterati. Jirenya dat binsa dat dabe gade buerati. Denya furisa gade buerati. Sadafa of mulisi Yesus. Sadafa lakobsa gutura. Yerosana kafte Petrosin najallata ette. Hojira abbafte. Senasa gederame lagarati nu kotu Yesus. Laga dabbi keenya laga muduko keenya laga yaddo keenya laga abdi kutanna keetti Goofta Waaqayyo garuu jenna dubbadhu ulfinniif galanni siif haa ta'u si dhageenya nuti dubbadhu ana nama dadhabaa kana gargaari na beekta Goofta sabni kunis na beekam dadhabbiin waan na beeka waan na beekun qabu garuu Goofta afurri kee dadhabaa jabaa godha wallaalaa ogeessa godha maqaa Yesuus Kiristoosin isa kufee akka Phexros Goofta arrabanitti kumaatama deebisu laatteefi maqaa Yesuusin natti dhimma ba'i saba keetti dubbadhu ingoota galanni siif haa ta'u maqaa Gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosin si kadhanna ameen ameen haalleluuyaa Waaqayyo garuu qabduu jireenya keessan keessatti Waaqayyo garuu namni as jiru kun keessumaa namni eega Kiristoos Yesuusin akka fayyisaa lubbuu isaa godhee fudhate booda utuu Waaqayyo garuu hin qabu ta'ee gaafuma inni dhalateeti dinni duukaa dhalata beektumati gaafuma inni Kiristoos Yesuusin fudhanneeti dinni lubbuu keenya duukaa dhalata namni dur dhimma hin qabne namni dur lala hin qabne gaafa inni Kiristoos wajjin ka'u wanti hundumtuu ageenisisaa hojjeta kana seenaa maasoo nuti hin ta'in Yesuus Kiristoos gaafuma Yesuus dhalatu isa dura ijoollee baay'ee dhalate dhageeffadhaa isa dura kumaatama dhalate namni gaafatu hin jiru gaafuma Yesuus dhalatu kan dhalatu mootiidha jennaan Heroodis ijoollee fixe kanaaf maalifalloo lamaan jedhin Waaqayyo garuu qabda haleluuyaa Gooftaatti dhalatte kaa kanaaf si lolaa garuu mo'aan Yesuus Kiristoos egaa Waaqayyo garuu jedhu kana dubbii Waaqoo hedduu tokkoon dubbiseen isa kana qabanneeti yoo ayyaana Waaqoo akka nu baay'atetti har'aaf torbanarraa waliin barraa kanan irraatti hundaa'ee Waaqayyo garuu jedhu
hojii ergamootaa boqonnaa 13 isa jiruun dubbisa versi tokko duwwaa lakkoofsa tokko duwwaa hojii ergamootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 20 irraati Waaqayyo waa'ee Iyesuus Kiristoos du'aa ka'uu isaatii dubbata Luqaas akka Hafuura Qulqulluun gargaaree nu barreessetti hojii ergamootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 20 irratti lakkoofsa 30 jedhe 30 irratti akkasidha Waaqayyo garuu warra du'an keessaa isa kaaseedha eenyuun Iyesuus Kiristoosin haleluuyaa ishee kana yeroo hundumaa ofitti himuun diinatti himuun qilleensatti himuun haala ofitti himuun attam garee beektu yeroo magadi kuftee lafa ciiftullee Waaqayyo garuu Kiristoosin du'aa kaasee yeroo eegate diinni hin danda'u haleluuyaa sababiin isaa Hafuura du'aa koo si keera wanta ta'eef sin danda'u period dhuma dubbatooti yeroo gufattee kuftullee yeroo dhuma waraanamtullee Iyesuus Kiristoos garuu du'aa ka'eera yoo jette Hafuura du'aa ka'uu si keera wanta ta'eef ka'umsa si eeggata galanni gooftaaf haa ta'u kanaaf Mikiyaas akka jedhe yadiina koo natti hin gammadin yoon kufeyyuu nan kaa'e dudda kutaam ciisee lafa ciiseeti dudda kutaam gaafan asii ka'u akka gooftaa kootii taa ka'umsi koo gaafan asii ka'u dhagaa galagashee ka'e haala amma jiru galagasheen ka'a gaafan ka'u asii hojiin qaba ergaan qaba ittiin jedha ciise galanni gooftaaf haa ta'u kanaaf barsiisa wanta ta'eef gara lallabaatti Hafuura Qulqulluu nageessaa jira yoon kas ta'e galaatiin fixu kanaaf barsiisatti of deebisuu yaada mana danda'ame hojii ergamootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 30 kana qabadhaatii achirra dhaabbannee Waaqayyo garuu macaafa qulqulluu keenya keessatti kan jedhu yeroo tokko namooti maal jedhu itti fakkaate jechi lama baay'ee barbaachisaan maa inni dha namoota adda addaa gaafatu saayikoolojistii gaafannaani saayikoolojistii maal jedhe beektu act now amma godhi namoonni baay'een jedha warri saayikoolojistii baratan namni baay'een hin yaadaa hin karoorsaa hin jedha garuu waan sanan godhu booddee tafa hojii hojjechuu kanaaf wanti murteessaanii amma gochuudha kan jedhanitti jedhu isaan namoota adda addaa beekumsa adda addaa qaban yoo gaafatan waan garaa garaa jedhu haa ta'u malee dubbii Waaqayyoo keessatti yeroo Waaqayyo garuutu seenaa gaggalagashaa akka nama caafa gaggalagashaa seenaa kaleessa hin turre jiraachisaa isa kalee jedhamu dabarsaa dhufe galanni gooftaaf haa ta'u kanaaf seenaa keenyaa isa hamaa kaleessaa galagashee irraan nu ka'ee har'as rakkina jiru galagashee waan haaraa nu fida gooftaan kanaaf Waaqayyo garuu dubbii waa okee laalla isa kana seera uumamaa boqonnaa 8 lakkoofsa tokkorraa yoo ilaalle afaanni Oromoo kan inni dubbateewu yommus Waaqayyo Nohii fi warra bidiruu keessa jiran yaadatee jedha afaan Ingiliffaasa garuu but God remembered Noah and all the wild animals and the livestock that were with him in the ark and he sent a wind over the earth and the waters receded it maal jedha Waaqayyo garuu jedha indanatti afaan Ingiliffaatti Waaqayyo garuu Nohii fi horii qe'ee bineensota bakkee horra markaba sana keessa turan hundumaa yaadateedha seenaa sana beenna maaltu ta'e bakkee sanatti bokkaa dheekkamsaatu roobe bokkaa badiisaatu roobe lolaa badiisaa dhufe garuu Nohii fi maatiinsaa maal keessa jiru kakuu dubbii Waaqayyoon ijaarame yookiin yeroo sana bidiruu Nohii jedhama amma garuu kakuun dubbii Waaqayyoo sagalee Waaqayyootiin marfamanii jiru galanni gooftaaf haa ta'u sagalee Waaqayyoo keessa kan jirtu yaa saba Waaqayyoo karoora Waaqayyoo keessa kan jirtu Waaqayyoo gooftaan dubbii isaatiin kan si geggeessaa jiru yoo naannoon kana bokkaan roobe yoo bishaan badiisaa dhufeyyuu Waaqayyoon yaadatamta gaafa yaadatamtu immoo kan nama dhibu yeroo kam yaadataman beektu eega bishaan badiisaa roobee bokkaan bishaan badiisaa dhimma isaa jara ol kaasa ijoolleen Kiristoos warri kakuu qabdu girraan biyya lafaatti gaafa roobu bokkaan dodiisaa gaafa roobu garatti baqattu hin qabdu gara gooftaa isheetti sitti obadhaa nagartu pichariin gootu biti akkana deeman bokkaan gadi roobee nama kan biraa galiqimsiisee markabicha keessa jiran garuu ol kaase gara yootti gara Waaqayyootti eega isaan ka'anii boodatti Waaqayyo Nohii fi warra achi keessa gashee nan yaadadhaa yaadate eegasii kan nufi Hafuura Qulqulluudha gugee dhufe ashwatan dhaaba caalaa deemuu hin danda'u kanaaf abramsa waan ta'eef Waaqayyo garuu jechuun inni isa duree ture badiisa inni isa dura ture dhumaatii inni isa dura ture karaa maskootii nama inni ilaalu nan bishaan liqimsee fixu yeroo warri yeroo sana bakkee sana yeroo isaan dhuman garuu
warra Waaqayyo isaan waame kakuudhaan markaba sana keessa galanii maal ta'anii garuma bokkaan yeroo robu gara Waaqayyootti gidiraansiin Waaqayyo si buta malee sin balleessu. Biyyi lafaa gidiraa dhiphina keessa gaafa galuu ati koochoo isa jiraata irratti baqatte wanta ta'eef siif isa koochoo jiraataa qabu gidduu garaagarummaan hin jiru sitti siqaa deemtaati. Distaansiin kee irraa fagaataa itti siqaa deemta. Kanaaf Waaqayyo immoo ofitti si buta galanni Gooftaaf haa ta'u. Kanaaf Waaqayyo garuun seenaa guddaa inni jalqabaa isa kana gabaabsee kanuma inni darbaa. Inni lammaffaa Waaqayyo garuu baay'ee macaafa qulqulluu keessaa si'a 45 jira. Waaqayyo garuun si'a 45 but God kan jedhu 45 kun iddoo waan gurguddaa inni galagasheedha hunda isaa baruu hin dandeenyu qorachuu dandeessu keessaniitiif garuu nu nama torba lama dubaatti waan baruuf daddarbii mataa ishee rukutaa Waaqayyo garuu seenaa boora'ee seenaa badee wanta jigee wanta maqaan isaa geeddarame tokkotti Filiip godha Waaqayyo garuu innaa hin dhume dubbiin namni garuu ture namni gaabaadha waan inni godhu salphaadha Waaqayyo garuu waan haaraa godha galanni Gooftaaf haa ta'u. Kanaaf ni lammaffaa seera uumama boqonnaa 31 lakkoobsa 42 biyyi isaa na agarre guutummaa isaan dubbisu gara dhuma isaan naan dubbise Waaqayyo garuu gaddeebi'uu koo fi harkaan itti dadhabee hojjechuu koo argee eda halkan si ifatee jedheen. Eewun akka jedhu kana Yaaqoobtu Laabaan jedha. Yaaqoob ganamumaa kaasee kakuu nama qabu ture garuu Yaaqoob eega dhalatee kaaseetii kan Waaqayyo eeguu dhiisee ofiisaatii yaalii baay'ee guddaa godhe. Hangafummaa fudhachuudhaan maanga dhagaraan godhe haa ta'u malee isa keessaa yoo harcaasee Waaqayyo kakuu waan qabuu fi kakuutti gashee tokko kakuu Waaqayyo nu qabu darbuu barbaanna dabarrees fagoon gijuu deemnee kakuutti galuun keenya nafu kakuun jiraannaan kakuutti deebi'ee galee Yaaqoob akkuma beektanii obboleessa baqatee eessatti badee biyya Laabaatti bade akitti kan na dhibu obboloota Eebbi Waaqayyo eebbin dhumu kan jedhu haafatee ture obboleessa keenya asirratti yaadatu miti daatti eebbi Waaqayyo dhumu eebbi baay'een dhuma eebbi Siyaaqin dhume iddoo sanatti yeroo eebbisu Siyaaqi already an Yaaqoobiif kenneera eebbin dhume hin qabduu naaf hin qabu bakka nan fixee dheen eebbi namaan dhumaam eebbi Waaqayyo garuu dhumu kanaaf kana baqate gaa isa baqatee deema maaliif na ajjeessa sababii eebbi jalaa fudhee na ajjeessa dee baqatee jechuudha biyya Laabaa akkuma beektanii mindaasee 10 kaf geggeeddaree guyyaa aduu keessa halkan bokkaa keessa hojjetee maal jedhee makaraa meeqa Israa'elii waan jaallateef dhumarratti Waaqayyo mul'ata kenneefi akka inni haadha manoota 4 fi ijoollee guurrate akka ba'e beennaa isa kanatti yeroo inni ba'u mul'ata Waaqayyo geggeesse gaafa inni ba'u duukaa bu'e Laabaan. Waa kana dubbadheen ture dura Laabaan maal godhee Laabaan nama hordofaa Laabaan biyya lafaati joora keenya isa mul'atan Waaqayyo nuu kenne isa Waaqayyo geggeessaadhaan nu eebbise nu harcaasuudhaaf nu hordofa garuu Waaqayyo isa fata kana jedhu dubbadheen ture duras amma iddoo kanatti Waaqayyo garuutti hin jedhe galagalee bir hin qaqqabeedhaan kan nama dhibu Laabaan hordofee Yaaqoobiin ijoollota isaas qabeenyaa isaa hundumaa harkaa fudhachuu fi humna guddaa qaba hojjettoota baay'ee qaba inni Yaaqoob nama ormaati ijoolleen suutti galgaluu danda'uudha haadha manoota sun iyyuu hin beeku waan gochuu danda'u hin qabu garuu humna inni qabu humna kakuu Waaqayyoo qaba humna kakuu Waaqayyoo si keessa jira. Wanti baay'een biyyi lafaa olii galee yoo asirratti ka'e seexanoo asirratti ka'e tokkoof tokko Waaqayyo itti buutaa'edha galanni Gooftaaf haa ta'u kuni itti buutaa'edhaan kanaaf atilleen humna qabdu na hordoftee waan akka fudhachuu dhufte Waaqayyo garuu eda halkan si ifate maqaa Yesuusiin Gooftaan isaa ifatu ammayyuu warra nu hordofan hafuura Laabaa waan Waaqayyo nuu kenne eebba Waaqayyo nuu eebbise waamicha Waaqayyo nuu maawirraa gad nu buusuudhaaf yaada Waaqayyo keessa nu baasuudhaaf warra nu hordofan aboo qabna yeroo nuu kennameera hin dandeenye jedhanii warra nu lolan Waaqayyo galagaleeti siyaa ifatudha galanni Gooftaaf haa ta'u halkan Waaqayyo si ifate halkan nu ifatee bula Gooftaan kanaafas baanaan beektu miti hadhuufuu hin dandeenyu akka inni qopheessuuf akka inni nu hordofuuf dhaabbachuu hin dandeenyu garuu maal godha halkan nurraa ifatee bula Gooftaan sirraa ifataa hin sodaatin haleluuyaa jireenya kee kana adamsuu jira manatti kan yaadoftu qabda waa'ee ijoollee waa'ee mataa kee waa'ee biyyaa ta'u waa'ee waldaa kiristaanaa jireenya kee kan waraanu ilmi Waaqayyo jiraata har'a sirraa ifatamee ameen jedha haleluuyaa galanni Gooftaaf haa ta'u Waaqayyo garuu si ifate ilaala isa dura waan ta'e yaada ati danna qaqqabdeetta dhufteetta mul'atan fudhee hundumaan akka dhaamsuuf qaqqabuu dandeesseetta garuu garaagarummaa jira maalan godharee machi gee Waaqayyoon na ifate matti dubbate malee silaa hodhe umal kan cicin na taanu qaqqabu ala kana didichi akka ta'edhaan nu argu galanni Gooftaaf haa ta'u kanaaf mee isa kana akkamitti hin darba isa sadaffaa seenaa Yoosef benna yeroo baay'ee macaafa qulqulluu keetti gaa yeroo mana waldaa kiristaanaa keetti waan Yoosefi
kan nama dibu osoo tokkoome Waaqayyo beek afur qulqulluu barreesse macaafa qulqulluu beektu geessa afur qulqulluu namatti gargaaramee Waaqayyo barreeffame kanaatiif dhimma baasaa barreeffame wanta tokko irra deebi'ee na barreeffame voolumii guddaan na qabaate sababaaf qabaate fakkeenyaaf seera uumamaa boqonnaa 50 duwwaa qaba boqonnaa 50 keessaa gara boqonnaan 13 waa'ee ma Yoosef maatii isaatti duwwaati Abrahaam Isaaq Yaaqoobtu jiraam isa Abrahaam iyyuu kolamatti jalqabeem garuu inni kun 37 kaasee boqonnaa 13 guutuu waa'een Yoosef lola saasa ta'u maal hundumaa achi keesseera kana maaliif godhe Waaqayyo Yoosef taayipii Yesuus Kiristoos ture kakuu haaraa kee jiraatu irraa kana moofaa kee jiraatu malee yookiin kakuu duraa kee jiraatu malee Yesuus Kiristoosin portree gochaa ture jireenya isaa keessatti maaliif abbaadhaan jaallatama maaliif obbolaan jibbame maaliif hin gurgurame maaliif hin ganame maaliif sobaan kasasame maaliif gaddarbatame Yesuus kana hundumaa kee darbe obbolaan jibbamu samuu sobaan hadheeffamu kana hundumaa keessa darbuuf jira gana isa kana agarsiisa ture Yoosef kanaaf Waaqayyo bal'isee waa'ee Yoosef nutti dubbate isa miti kana dubbachuu barbaadu garuu Yoosef dhaqanii boqonnaa 45 gaafa geessanii natti dhiyaadhaa kan akka Yesuus hin jiru orra isa gurguran orra isa boolatti darbatan orra isa oyyaarraa baasanii qullaa gurguran Yesuus irraa oyyaa baasan beektu oyyaa baasanii itti buufatan oyyaa Yoosef irraa ba'e to Yesuus Kiristoos seenaa nagasine kada dubbifne inuma agarra Yesuusin keetta agarra jechuudha nama isaan oyyaarraa baasanii qullaa gurguran badii ormatti kennan orra miidiyaan dabarsanii gurguran ilaala maal ta'e obbolaadhaan hin jibbame boolla bu'ee gurgurame orra miidiyaan immoo dabarfamee gurgurame Pooxifaraadhaan immoo hin hidhiisifame Pooxifaraa duwwaa miti namni maneedhaa keetti inni godheef immoo isa gane Yesuus hin ganne Yihuudaan agartanii jireenya Yesuus Kiristoos namni kuni mucaan Yaaqoob jireenya Yesuus Kiristoos jiraate akkana ta'eeti obbolaasaa orra isa gurguree orra dabarsee boolla keessa buusee orra ormatti dabarsee isa kenne isa gaafa argan obboleessa keenya jenneem ilaa abbaan mul'ataa dhufeeraanii abbaan mul'ataa dhufee jedhan malee obboleessa keenya jenne Yesuus Kiristoos gara obboleessaa dhufeedha dubbin Waaqayyo isaan hin simanneedha dubbin Waaqayyo gara eenyaa dhufee gara obboleessaatti dhufee isaan hin siman gara Yihuudootaa dhufee Yesuus Kiristoos isaan siman akkuma kana jechuudha kanaaf seenaa Yoosef wayiif mini kan deddeebisee Waaqayyo bal'isee barreesse jechuukooti Yesuus hin dubbata waanta ta'eef malee kanaaf akkuma beektan hin gurguranii garuu akka beektanii dhumarratti Yesuus Kiristoos 45 irratti Yoosef maal godhe natti dhiyaadhaa jedhe imbo'am garaan isaan jaallatamin yoo isaan nu ajjeesaa yoo yaaddawu miti inni immoo boo'eeti natti dhiyaadhaa maaloo jedheedha Yesuus orma isa waraaneen orma isa ajjeeseen nu nama cubbuu keenyaan hojii keenyaan ajjeefneerra fannifneerra hangaas beektumani numaan natti dhiyaadhaa isinin jaalladha anaanoo isinin jaalladha kanaaf egaa maal jedhe Yoosef beektu gaa gara dhimma kottan darbaa kan isa kennaan garsiikna darba waan ta'eef kanaaf maal jedhe Yoosef isinilleedhen hamaadhaaf akeektanii jedheen Waaqayyo garuu gaariidhaaf godheedhe galanni Gooftaaf haa ta'u agartanii isaan amma gaafa gurguranii dhaqee biyya mootii haa ta'u miniim gaafa boolla buusanii mootii haa ta'u miniim gaafa abbaa mul'ataa jedhan mootii haa ta'u miniim kan warri mana Pooxifaaraatti kan inni kosobaan kaasame dhaqee guddatu gaattee miniim kan jette kaateef inni galee yookiin warri miidiyaan nama guddaa ta'u gaadhanii gurgura mitiim kan sin dhibu yeroo gurguran yeroo adeemu garuu inni horra kee darbe hundumaa eebbisaa deemu orri jireenya Yoosefitti bon hundumtuu hin eebbifamu maaliif Waaqota jira wanta ta'eef galanni Gooftaaf haa ta'u mana orra kan hiika argatu mana Pooxifaaraa hin eebbifama orri nagada deeman sun nagada isaanii hin baay'ata sababiin isaa Yesuus wajjin deemaa jiru isaan Yesuus afur Kiristoos Yesuus keessa ture isa keessa nama kana keessa kanaaf orri Kiristoos Yesuus wajjin orra deeman duukaa deeman yoo isaan miidhan iyyuu jireenyi jara namaadha hiikamaa deema sababiin isaa amalli isaa hiikuudha wanta ta'eef ijaan ba'uun akka nama wanta ta'eef akkana ture kanaaf egaa maal jedhe gaa Yoosef isinii hamaan irratti akeektan Waaqayyo garuu gaariidhaaf isa yaadeedha uumama 50 lakkoofsa 20 irratti arguu dandeessu isin yaaltaniitu 50 boqonnaa 50 deeman jedhamitti sinaan Yoosef isinillee hamaadhaaf akeektanii Waaqayyo garuu waa Waaqayyo garuu jirra Waaqayyo garuu waan isin hojjettan olii galtanii abbaa faasinatti dheekkamanii turani waa abjuu kootiif isin jibbitaniittu namni naa hilee hin jiru ata'u malee kun hundumtuu maaliin duwwaa ta'e dhibeettu Waaqayyotu duwwaa godhe galanni Gooftaaf haa ta'u Waaqayyotu hamaa asirratti bobba'e hundumaa gaarummaatti geeddara Waaqayyotu badii asirratti bobba'e hundumaa gaarummaatti geeddara kanaaf
Kanarraa maaliif amma fakkeenyaaf maaliif Yoosefii akka namaatti foon uffate jennooti Yesuus hoshi Waaqayyoodhaati. Yoosef maaliifiti obbolaatti gaarummaa agarsiise attamittiiniti irra darbee jaallate kakuu saduraa kee kakuu moofaa keessa barrisaa'oo isa ija si keessaa baasii ija keessaa baasiitu dhufa gara booddeetti seerri jalqabin jira gabaasii yeroo kana in dhufa attamittiin galeeffannaa jettanii maaltu gashee bettu inni gaafa miidhamu ayyaana Waaqayyoo gaafa darbatamu ayyaana Waaqayyoo waan argeefi namni ayyaana Waaqayyoo araara Waaqayyoo argamu araara agarsiisa malee amma nan deebisu. Kanaaf namni jajjabina Waaqayyoo argate jajjabina kenna. Akka jedhe Phaawulos Qorontos lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa tokko boqonnaa tokko lakkoofsa 4 irratti Qorontos lammaffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 4 irratti jajjabina isa Waaqayyoo biraa arganneen jedha. Waaqayyoo biraa arganne sanaan nu immoo rakkina attamii keessattiyyuu warra kaan akka jajjabeessinuuf inni rakkina keenya hundumaa keessatti nu jajjabeessaadha. Isin galee maaliif Yoosefin jajjabeesse beektu Waaqayyo yeroo sana akka inni guyyaa booddee obboloota jajjabeessuuf akka inni ofitti butuuf rakkina attamii keessatti iyyuu warra kaan jajjabeessuu akka dandeenyuuf Waaqayyo rakkina keenya hundumaa keessatti nu jajjabeessaadha. Nama jajjabeessa obboloota tokko nama miyaa Waaqayyoo beeku nama Waaqayyoo namatti agarsiisa. Yoosefi jaalala Waaqayyoo argeera harka Waaqayyoo argeera gaafa gad darbatamu ayyaanni Waaqayyoo ol isa baasa gaafa jibbamu ayyaanni Waaqayyoo jaalalaan isa guuta gaafa achi dhiibamu ayyaanni Waaqayyoo walakkaa isa kaa'a. Kanaaf harka Waaqayyoo waan argeefi inni isuma argee dabarsa malee jalatti jaambaane galanni Gooftaaf haa ta'u. Kanaaf egaa maal argina Waaqayyoo garuu gaariidhaaf godhe. Seenaa Yoosef keessatti agarra. Seenaa hunduma isaa kaafnuu hin dandeenyu haa ta'u malee amma fakkeenyaaf seenaa Daawutiin egaa akkuma beektan macaafa qulqulluu keessatti namni akka Daawit immoo iddoo guddaa qabu hin jiru. Sababiin isaa nama akka isaa kuufis hin jiru, nama akka isaa keessa hin jiru, nama akka isaa Waaqoof ta'us hin jiru, nama akka isaa Waaqoof hin ta'es hin jiru. Olii gad dhiiraan Daawit akkasi. Kanaaf Waaqayyo immoo sanyii isaa keessaati kan inni sanyii idda see keessaa latiin hin ba'a. Innis latiin suni Kiristoos Iyesuus ta'e akkatti biqilan dubbatamu Waaqayyo. Haa ta'u malee Daawit ari'atamaa ture. Akkuma beeknu ariisaa kan akka Daawit ari'atame jiru. Amma illee dubbadhe illee ariisaa kee jiraam. Loltoota jajjaboo kan inni godhe akka isaa dibamaa waan ta'eefiti akka dibamaa keetti hojjete nama jajjaboo godhe irraa kan hafe dhugaa Waaqayyoo waan baatuuf jajjaboo godhe irraa kan hafe paalaasii kee taa'imaniim kan jajjaboota godhe. Maaliif beektu orra ari'amanii isa bira dhufan orra gibiran kaffalle orra biyya keessaa badan kana hojjete orra kana dhugaa itti agarsiisee dubbii Waaqayyoo nyaachisee horii namaatti hin bu'inaa amanamummaa agarsiisaa yoo baqachaa jirtanii nama najjeesinaa jedhee biyya Oromaa keessa jiru illee gaarummaa agarsiiseeti isaan kana loltuu jajjaboota uume galanni Gooftaaf haa ta'u. Iddoon keenya murteessum loltuu jajjabaa uumuudhaaf giddiitti iddoo guddaa qabaachuun nu jiru maqaa guddaa qabaachuun nu jiru haalli nu mijachuun hin jiru haala hin mijannee keessatti waan gaarii gochuun danda'ama akka Daawit haala hin mijannee maqaa gaarii utuu hin qabaatin utuu baqatuuti loltoo jajjaboota baase warra kana the mighty warriors warra dhaman har'a baqasanii seenan warra wanta dhaabuu isaa hin dandeenye haalli takkaa isaan dangeessuu hin dandeenye warra akkasii Waaqayyo namaaf kenna galanni Gooftaaf haa ta'u. Akka Daawit hojjetaman Daawit kana keetu jiruuti Saa'ol isa ari'ataa dubbin Waaqayyo. Saa'oli yeroo tokko miti kan ari'atu kan inni barbaadu hin barbaadaadha kan inni barbaadu shoomuu isinitti hin fakkaatin aboo kennuuf isinitti hin fakkaatin iddoon sii kennaa sitti raamaatti hin bahin ati bood mootummaa koo fudhattaa sin sodaadhe sin ajjeesaadha yeroo hundumaa. Macaafa Saamu'eel Duraa boqonnaa 23 lakkoofsa 10 irratti maal jedhaa Daawit masaraa lafa onaa Ziif keessa hin taa'e. Saa'ol guyyaa hunduma Daawitin hin barbaada ture. Guyyaa tokko lama miti. Guyyaa hunduma Daawitin barbaada. Mootummaa barbaada sanitti fakkaate, promooshinii barbaada sanitti fakkaate, iddoo guddaa kennuuf barbaada miti. Ajjeesuu barbaada. Waaqayyo garuu dabarsee akka isaatti isaan kennine galanni Gooftaaf haa ta'u. Wantoonni yeroo hunduma nu barbaadan jiru nu balleessuudhaaf. Yeroo tokko min yeroo hunduma Daandanaayit yeroo hundumaa barbaada namichi kun silxaanatti fiduudhaan miti waan gaarii kennuuf miti. Saa'ol yeroo hundumaa Daawitin hin barbaada ture Waaqayyo garuu dabarsee ittiin kennine yeroo kaan irribatti kenne yeroo kaan immoo eeboo manni darbatee sumaasitti keenyan isaa diigsisa. Daawita fuula ergamaam utuma inni tajaajilu eebootti gadhiisaa mana isaa fudhatee diiga. Daawit waraanuu dadhabe galanni Gooftaaf haa ta'u. Namatti hin tolu. Waaqayyo koo jira fageenyi san dhowwu dhiyeenyi san dhowwu asittis hin dandeenye lafa onaattis hin dandeenye lola barbaadees hin dandeenye Waaqayyo garuu dabarsee itti hin kennine Waaqayyo dabarsee itti sin kennu yaadda'in kan si aratu jira dhukkubaan kan si aratu
kan gadditee jirtu mana keessatti qabamtee kan jirtu anoo kana keessa jira waraansa keessa jira kan jettu tokko akka Phaawulos urguftee kaata lammata yoo eeboo darbatan eeboon sin argatu maaliif kan dibame waraanamu utuu dibatni suuraa hin jiru ta'e waraanamu daawwatiin garuu namni dibata qabu jalaa miliquu beeka Kiristoos dibanni mobbolo tokko nuun akka nuti keenyutti hin fakkaatin namni Kiristoos hin qabu dibata qaba Kiristoos dibame jechuudha inni misa qabu jecha keetti dibamaadha ati dibamaadha ati mucaa Waaqayyooti kanaaf ati waraanamuudhaaf waamamne yoo si waraan immoo ituma isaa ilaalanii kan nama dibaroo Phaawulos urgufee jalqabaa hinduwaadhaan namichi kun nama gumaati beekamaadha kunoo nama keessa barbaadeetti bofoo waraaneedhaan yeroo inni bofoo urgufu immoo Waaqaan sagaluuf kaan Phaawulos nama gumaas miti Waaqas miti geetaa Waaqayyooti dubbe haleluuyaa nuti nama gumaas mini Waaqas miti ijoollee Waaqayyooti urguufne dabarra garuu galanni gooftaaf ta'u waan nuyi dabarruu fi sababii Waaqa taaneef miti sababii nama gumaa taaneef miti maqaa addaa kenna namni nani baana Yesuus Kiristoos maqaa kennu namooti yoo taa'ee yaada maqaa namooti kennaniif waan dinqisiisaadha garuu namooti kennanii miti maqaa qaban galanni gooftaaf ta'u kanaaf egaa Saa'ol hin barbaada ture Waaqayyo garuu dabarsee ittiin kenne maa jechaa jira Waaqayyo garuu mee malkaatti Waaqayyo garuun sin gargaara yaada ofii keessaniif kan namaa miti kan Daawit kan Yoosef miti kan Laabaa Yaaqoob miti yookiin kan Noohifaa miti Noohin maqaa dhoofneerra yaadadhaa Yaaqoobi maqaa dhoofneerra Yoosef jenneerra Yoosef booda immoo Daawit jenneerra hin galee kanaaf kan Daawit faa kan maalitu hin ta'ini Waaqayyo garuu hin qabdu ammati utuu Waaqayyo garuu hin qabdu taasisin jirtu dhugaadhaan jirtu dhuguma firiidaadisii kennee seexanni dhaqe bakka rakkinan qabu ati gooftaa waaqessi jira rakkinan qabu takkaa hin jiru waan akkasii akkati waaqessineef akkati nama hin taaneef akkati anoo keessan dhaabanneef yeroo hundumaa danqaraa guuraam yeroo hundumaa boodee darbataam garuu kan sin dhibu Waaqayyo garuu hin darbatamaa si raawwatu Waaqayyo garuu har'as Waaqayyo garuu hin duulu bittinnaa'u walitti qabamu hin faca'u hin darbatu nu hin qaqqaban nu hordofu akka Laabaan nu bira hin ga'an yoo nu bira ga'anis nutti bu'uu hin danda'an galanni gooftaaf ta'u isa tokko ani kan na dhibu Abrahaamin akka jedhe Waaqayyo in sodaatin an gaachana siif ta'a jedhe gaachanni akkitti lola miti beekaa gaachanni laga gamatti lolum ga'een gaachana wanta amma laphee kee bira ga'u tokko asirraa dhowwa amma kana amma qabannaa gaachanaadha gaachana keessin qabatu amma kanaatti sitti dhiyaachuu danda'a garuu laphee keef waasiidhanii dhagooftaan sin gabran ga'u bakkee kan amma qabamee jira bakkeen kun gidiraan qabamaa dhabbuloo tokko bakkeen kun amma waan baay'ee dubbata rakkinni roobaa jira akkuma baranooyi anaaf isin fuula Waaqoo dhabachuun keenya anaaf isin boqool qabanii deemuun keenya sababii ogummaa guddaa qabnuufi sababii humna qabnuufi isa humna qabutu garuu baasee nu gasha isa jiraataa isa du'a moo'ee Waaqayyo garuu du'aa isa kaase sanatu afuratan dhukkatti hojjeta kanaaf Waaqayyo garuu keenya isa kalee dhukkubdeetti kaate isa kaleetti gadditee kaate lafa kalee turte yaadadhu galanni gooftaaf ta'u Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa Waaqayyo garuu akkede Daawit egaa seenaan Daawit akkuma beektanii dinqisiisaadha darbatamullee akkan kufuutti darbatameen ture jedhe amma kana kee waan garan jira yoo darbatu immoo diina darbate taanaan diinni maaliif darbata takkaadhuma maali gasii gaadhuma dhaabadhu jedhameti yoo darbatu yoo nutti hime kana gooftaan nutti hime inni ajjeesuuf qaluuf balleessuuf dhufaa jedhe takka irraa si hambisee gufattee kaataa homaan jettoo dhufu yeroo dhufu akeekni kan darbatu diinni yeroo darbatu si hambisuuf hin dhufu garuu Daawit maal jedhee darbatamullee akkan kufuutan darbatamee ture Waaqayyo garuu na gargaare inni galee kana egaa Waaqayyo garuun jireenya keenya keessatti akka dhagaa gargaarsaa ta'e iddoo hedduutti nu dabarseera Waaqayyo garuun utuu Waaqayyo garuun hin jiru ta'e har'a nagarru utuu Waaqayyo garuun hin jiru ta'e waldaan kiristaanaa kun hin jirtu hubadhaa yoo tokko taa'een attam Waaqayyo beekaadhaan jedhe torban darbeeni reflecting godha taa'ee majaadee Waaqayyo beekaa akka ta'e beeka duruma yoo garuu akkuma haraatti Waaqayyo kun beekaa nama jettee ni masin beekaa nama sima beektum garuu akkuma haraatti ati beekaadha sin jettee beektu jireenya keetti maaliifan jedhe beektu amma tuu bara akkas namni 15 du'aamuun namni murtaa'e waldaa dhufu keessa waldaa binnannee kaane attam taana turre jedhe attam beekaadha tin jedheen cabbii kee dhaabanii mana ijaaruu dandeenyu dachaanee fuunnee dandeenyu yeroo akkasii keessa nu beeksisiifte amma kan kee kun amma Waaqayyo akkuma dhufaatti taasaa Waaqayyo maal amma kan kee kun jedheen hindi kan addu dhugumaam dhugaa gooftaa akka haraattan sammuu gurraa ta'e mee duddubattu deebisaa amma tokko laakan dubba deebistanii waqaa tokko deebistanii maatu ta'a ture
amma humna qabaachaa turre enerjii roos qabnu akkattiin mana kana waaqonu gargaaree osoo na godhaa turre amma namni dhufee taa'ee eebbifamuu iyyuu dhufaan jiru amma dhufumaaf iyyuu dadhabe nam ani amma kana amma yaa Waaqayyo attamati beekaadhaan jedheen attamati beekaadha attam nama yaadda attam nama gargaarta bakka keessi koo gammachuudhaan keessi koo nagaan guut mee attam beekaadha jedha Waaqayyoon atattam beekaadha wanti kaleetee gaarummaadhaaf ta'e attam beekaadha waan hojjete Waaqayyo garuu beekaadha maga mee Waaqayyo garuu nagaystanii beekaadha Waaqayyo garuu danda'aadha Waaqayyo garuu amanamaadha Waaqayyo garuu kan bara baraati Waaqayyo garuu jaalala ichuma keessa gashaati ofii keessaniif immoo Waaqayyo garuu fadhaa gala adara namaaf tun ta'in ofuma keessaniif Waaqayyo garuu utuu nan gargaaree bara akkasii keessa utuu Waaqayyo kanarraa nan deebifne ta'e utuu kanatti immoo nan finne ta'e utuu nan milisine ta'e Waaqayyo garuu attam qulqulluudha yoo jenne hin gammada gooftaan yeroo akkas gammadu immoo bor immoo nu ta'a mee isa kanarratti Waaqayyoon galateeffanna kan qalaa hin deemu atiin gogeera Waaqayyo garuu akka dhuunfaatti Waaqayyo qabna Waaqayyo garuu qabna akka maatiitti Waaqayyo garuu qabna akka waldaa kiristaanaatti Waaqayyo garuu qabna akka biyyaatti akka amantoota waldaa kiristaanaa kanaatti akka qulqulloota biyya lafaarra jiranitti utuu Kiristoos Iyesuus du'aan nuun kaane utuu inni gara keenya hin dhufne mee yaada gara Waaqayyo dhaquu namoonni baay'ee yaadaniiru ammas namooti amantiin adda addaadha gara Waaqayyo dhaquudhaaf baay'ee yaalu hin danda'ama si'u asii ol dhaquun gara Waaqayyo dhaquu danda'ama tun ta'in Waaqayyo isa dhufe simachuu danda'ama Kiristoos Iyesuus waaqarraatii nama ta'e gara namaa dhufe isa dhufee barruu kutuuna simachuu danda'ama malee dhaquun hin danda'amu yaadaniiru hin danda'amu of tuulummaanis yaalaniiru barbaadinaanis yaalaniiru hin danda'amu ol dhaqu tun ta'in isa dhufa isa dhufe kana garuu ol gali jechuu danda'ama dhufeeti gaa Waaqayyo garuu godha hundumaa dhufeeti gaa seenaa keenya keessatti waan nu gaafa Waaqayyo garuu godha min bittinnaa'e Waaqayyo garuu itti deebise hin du'e Waaqayyo garuu hin kaase hin faca'e Waaqayyo garuu hin sassaabe hin dadhabe Waaqayyo garuu hin jabeesse kanaaf Waaqayyo garuu qabadhaati Waaqayyo but God waan jedhu qabadhaa asumatti dhaamne kana torban turfannaa Waaqayyoon galateeffannaa dubbii isaatiif Waaqayyo isa dubbate jireenyatti nuuf dabalu ofii keenyaaf kana jechuu barbaada garuu dubbii kana irratti adaraa matuma keessanii mee Waaqayyo garuu bara akkasii keessa Waaqayyo garuu waggoota darban keessa jedhaa yaadame just isarratti yaada utuma Waaqayyo garuu waa'ee ijoollee keessanii ta'uu danda'a waa'ee mataa keessanii ta'uu danda'a waa'ee waldaa kiristaanaa ta'uu danda'a waanuma fedhe dhaqu bakaati Waaqayyo garuu ati beekaadha bara akkasii keessa miyaa gooftaa utuu ati gara akkana hin goone utuu Waaqayyo gara keenya hin gorre jedhu Israa'el yeroo isaan aariin isaanii finine fayyaatti liqimsu yeroo isaan ka'anii utuu Waaqayyo gara koo hin gorre jedhu Israa'el Waaqayyotu gara kee gore saba Waaqayyo garuu har'a siif lola Waaqayyo garuu har'a siif dubbii qaba Waaqayyo har'a waa'ee keetiif hojiirra jira Waaqayyo garuu haleluuyaa Waaqayyo garuu jecha siif qaba biyyi lafaa Waaqayyo dhaggeeffadhu Waaqayyo siif qaba wanta baay'eetti darbatama Waaqayyo garuu waan sin jedha dhaggeeffadhu maal jedha Waaqayyo garuu jennaan seenaan gadaramaadha baay'ee si hordofa baay'ee sirratti mari'ata baay'ee boolla sii qota Waaqayyo garuu si wajjin jira dhaabbadhu Waaqayyo si wajjin jira yaadbadhu yoo si wajjin Waaqayyo ta'e gaadha haleluuyaa 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 Yesuus paakasaatu bagaayoo paalaroras peekando balabora kaaboosaatu bagaayoo labos keessa bookando bara qulqulluu holaa Waaqayyo jiraataarati kaamboo kaasaatu bagando si jedhe nu jiraachise gooftaa dubbii kana nu dubbatame tana nu dhaabe gooftaa dubbii nana dubbatamu bor nu dhaaba galanni siifa ta'u dubbii dengani dubbatame kale nu dhaabe galanni siifa ta'u dubbii nana dubbatamu bor nu qeessa galanni siifa ta'u dubbii keerra jenna dubbii kennu geggeessa dubbii kee faana buuna galanni siifa ta'u eegasi ta'e na abboomi nan dhufaa jedhe Phexros kottu ittiin jedhe kottu sarara deeme gooftaan Phexros bishaan bubbee qaburra kottu eeganni jedhe bajak godhee deemu jalqabe dubbiin Waaqayyo giddara nama deemsisa dubbiin Waaqayyo haala deemuu nama deemsisa dubbiin Yesuus Kiristoos nama ceesisa dubbiin Yesuus nama dhaaba shaala boosaatu bagaaya qulqulluudha abbaan koo galanni siifa ta'u mootii bara bara maqaan kee ulfaatu
ati jiraataadha galanni siif haa ta'u. Waaqayyo garuu qaba galanni siif haa ta'u. Waaqayyo garuu qabu sabni kun galanni siif haa ta'u. Sabni mataa isa dhaggeeffatu Waaqayyo garuu qaba. Hallelujaa. Qulqulloonni adda jiran kun gooftaa bara jiran isaanii keessa lafee isaanii keessa ribuu isaanii keessa kan dubbatu Waaqayyo garuu qabu galanni siif haa ta'u. Waldaan kiristiyaanaa Ebenezer Waaqayyo garuu qabdi galanni siif haa ta'u. Sabni keenya Waaqayyo garuu qaba galanni siif haa ta'u. Biyyi keenya Waaqayyo garuu qaba galanni siif haa ta'u. Waaqayyo garuu jira. Waaqayyo garuu nu dhaabee. Waaqayyo garuu nu dandeessisee. Oo galanni siif haa ta'u. Abbaa maqaan kee ulfaatu. Dubbii keef galata fudhadhu. Ulfina fudhadhu. Si dhageenya dabali dubbadhu. Jireenya keenya jiisi. Asiqaa afaan bulee baafadhaa itti gooftaa. Afaan bulee nu baasiftee galanni siif haa ta'u. Kottaa ijoollee afaan bulee baafadhaa itti gooftaa. Orra jooree, orra dhamee, orra waa dhabeen. Asiqaa afaan bulee baafadhaa itti. Maqaa Yesuus Kiristoosiin afaan bulee nu baasifachiiftee galanni siif haa ta'u. Si dhageenya dabali dubbadhu. Sifa boomna nuti dubbadhu. Hin geggeeffamna nu geggeessi. Gadi gadi yennaa olol jedhi. Galanni siif haa ta'u. Yeroo kana gooftaa ilaa luba keenya qabannee dhiyaanna. Hallelujah. Garbicha kee qabannee dhiyaanna gooftaa. Yeroo miti jedhee gooftaa mana kee keessa utuu daaddisu. Lafa dhaqu waan dhabee miti gooftaa waamicha keetu irratti jabaannaan mana kee keetu daaddisu diinni immoo darbate. Ati immoo akka kee jala qabdee taa galanni siif haa ta'u. Diinni nan kuffise se'ee Waaqayyo garuu jirtaa galanni siif haa ta'u. Lafaan hin ga'eessee diinni akka jala qabdee galanni siif haa ta'u. Ka'umsisaa akka ka'umsa keetii ta'a. Yoon kufeyyuu nan kaa yadina koonatti hin gammadin jedhe Mikiyaas. Afaan diinaa cufnaa maqaa Yesuus Kiristoosiin afaan diinaa haa cufamu. Mariyaan jalloota warra kutameef galanni siif haa ta'u. Garbicha kee ka'umsa addaa kaasi. Garbicha kee humnaan dibii kaasi. Afuura haaraa yaa Waaqoo si biraa kan ta'e ogummaan hubannaan sodaa Waaqayyoon jaalalaan isanni qabu malee dabalitti guutii waan haaraan garbicha kee kaasi. Mandara diinaa ittiin digi gooftaa. Mariyaa jallootaa ittiin digi gooftaa. Haxxummaa diinaa ittiin galagashi Yesuus. Ingootaa galanni siif haa ta'u. Waan fayyisteef si galateeffanna. Ilaa gooftaa barruu keetti laanne barruu kee kee ragalee hin galateeffannaa galanni siif haa ta'u. Hidhaa hiikamuu dide mallattoo hiikamuu dide Yesuus Kiristoos holichi gaafan dhufee harkaan qabatee qubaan guddinni Yesuusiif haa ta'uudhaan utuu hin hiikin. Sababiin isaa jilbeenfatanii adda isaanii lafa kaanii gombifamanii maanguddoonni sagadan maaliif barruu isaa kee lixira waan ta'eef hin hiikamu waan ta'eef. Maqaa Yesuus Kiristoosiin waa'ee garbicha kee barruu kee keessa waan jiruuf galanni siif haa ta'u. Waan nu jirteef ulfaadhu. Maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin si kadhanna. Ameen. Hallelujah. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u.